maqaa keessaniidhaa fi akkasumallee uummata kanaan waa'ee irreechaa kana irratti yaada uummata kanaaf qabdan irratti yaada gabaabaa nuuf qooddu maqaa keessan nuuf laattanii irreecha kana kiristaanonni yoo dhaqan cubbuu qaba jedhamee dubbatama. Isin akka keessanitti maal jettu? Maqaan koo Abbaa Barsumaan jedhama. Paappaasii Abbaa Wallaggaati. Duraan dursee baga ganna macakii keessa isin dabarsee boqaa birraatiin isin ga'e akkasumas immoo ayyaana masqalaas dabarsee ayyaana irreechaatiin baga isin ga'e baga wajjin geenye baga geessan jechuun barbaada. Tufee haalli irreechaa kabaja wal duukaa deema aadaanii fi amantaanii. Aadaan amantiitiin boone jira, amantiin aadaattiin boone jira. Silumayyuu immoo saba tokko gaggeessuun kan danda'amu fi bulchuuniif tajaajiluun kan danda'amu aadaasaaf amantaasaa duudhaasaa fi qooqasaa giddu galeessa godhatamee barsiisuuniif tajaajiluun akka namarra jiru barattooti darban qulqulluu abbaa keenya Phaawulosii kaasee ergaa namatti himuu fi fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'a jedhee yaada. Kanaafuu ayyaana kana baga geessan jecha aadaan amantaa irratti waan dhiibbaa uumuu qabu. Amantaan immoo waan aadaa irratti dhiibbaa uumuu qabu. Kanaafuu akka cubbuuttis ilaalamuu qabu. Aadaa saba kanaadha. Barsiisa saba kanaadha. As dhufa dhalootaaf dhalootatti darbe aadaa kabajamaa saba kanaadha jedha malee akka cubbuutti ilaalamuu qabu. Walitti bu'iinsa hin qabaatu. Kanaafuu bishaaniin wanti wal qabatu immoo durumaa kaasee Hafuurri Waaqayyoo bishaanirra akka jiraatu macaaf qulqulluun kakuu faadhaa kaasee namatti waan qabuudhaa fi guyyaa irreechaa gahee Hafuurri Waaqayyoo bishaanirraan ka'a jechuun hin danda'amu. Hafuurri Waaqayyoo bishaanirra boqota bishaanirra bullaa bishaanirra ture erga sagaleen Waaqayyoo jedhe sagaleen Waaqayyoo immoo hin jijjiiramu. Kanaafuu cuuphaanis bishaanirra raawwatama. Aadaan uummata Oromoos bishaanirra raawwatamoo ta'e walitti bu'iinsa hin qabu, fafummaa hin qabu, cubbuu hin qabu, baga geessan jechuun barbaada. Uummanni kun immoo aadaa isaatiin boonuu qaba, tokkummaa isaa jabeessuu qaba, waliigalteen isaa cimuu qaba. Kanaafuu garaagartummaa utuu mul'isin tokkummaan isaa kabaja isaatiif ulfina isaa waan ta'eedhaaf aadaan biyya tokko kabaja qaba, aadaan saba tokko irrumaa kabaja qabu waan ta'eef kun aadaa isaa mul'ifachuuf aadaa isaatiin Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon kan ganna keessa nu baasee birraadhaan nu ga'e jedhee Waaqa galateeffachuu irraa kan hafe ilaalchi Waaqa tolfamaa wanta achitti aare wanta achitti godhame wanta bakkeetti raawwate waan hin jiraanneef aadaan kun kabajamaa fi filatamaadha fudhatamaadhaan jira. Baga geessanii baga ittiin nu ga'e akkuma kana bara dhufuunis nagaadhaan ittiin nu haa ga'u jechuun barbaada. Galatama.